hayyee ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala bakka jirtan hundatti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha egaa kinoo karaa bitaanis karaa mirgaatinis duraanis duubanis gubbaadhaanis jalaayis qormaanis baay'ee turre qormaata hunda keessa darbuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala qormaata hunda keessa iyyuu ba'uudhaan dhufee jira. Kanas immoo akkuma agartan arras kinooti ka tasaabiin konkolaataa akka kanaati sadiidha kan nurraa fudhatamee ture midhaan haa ta'u malee haa fudhatamu malee konkolaataa sadi fudhatamu konkolaataan 13 bakka bu'a barri bara milkaa'inaa waan ta'eef akka diinni jedhu barriin jedhu akka barri jedhus immoo rabbiin jedhu waan ta'eef dhugaa wajjin jirra. Kanaatiif iyyuu egaa ayyaana waggaatiin wal qabatee ro'ootaas immoo bifa kanaatiin eenyumtu iyyuu akka humna isaatitti akka dandeettii isaatitti bifa barbaachisaa ta'eetiin akka humna isaatitti bitatee nyaachuu danda'u fayyadamee kan bitachuu danda'u akka humna isaatiin gabayyeeffatee gabaa isaatitti kan fayyadamuu danda'udha. Kanaaf ro'oonni kana qofaa miti hin dabalama. Kanaatiif iyyuu midhaanis egaa kinooti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala mataa isaatii ol tuullatee itti deemee jira. Injifannoon bifa kanaan deemama. Kanaaf ni qabsaama ni injifatama. Qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa. Diinni ummata Oromoo mootummaa Oromoo fi saba Oromoo mo'achuu yoomiyyuu hin danda'u. Wanni hin dandeenyeefis kaayyoon isaa mul'ata ganamaati. Kanaaf tokkummaan ummata Oromoo yoomiyyuu hin kufu jechaadha. Miidiyaaleen hundiyyuu egaa ammaan dhiyeessaa jiru faasigaadhaan wal qabatee tokkoffaan roota kinoo bifa kanaan dhiyeessinee jirra. Loon qotiyoon sangaan fooniif ta'u babbareedaan ciccimaan gurguddaan isaa dhufaa jira. Kanaatiif iyyuu bifa kanaatiin egaa nus sangooleen akka jiranitti ta'ee roonnis akkasumatti haybiin dhadhaan sangaan shunkurtaan wanni qooccoo nyaata aadaatiin wal qabatu wanti hundi isaatiyyuu guuttachaa jira. Kinooti kaa bitaa mirgaan ro'oonni keenya kana fakkaatu. Kanaafuu ammaan boodas kan dhufaa jiran hin jiru. Karaa irrattis hin jira. Miseensi keenya kamiyyuu ni saalfattan ni jirra ni injifanna. Mortuu hortuun horti. Mortuunis hin morti hortuunis hin horti. Ani injifatu garuu isa horu malee inni moru inni injifama inni horu garuu ni injifata. Ro'oonni kinooti bifa kanaan deemama jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kana fakkaata. Yeroo dhiyootti guyyaa har'aan booda guyyaa sadaffaa keenya har'aatitti wal agarra. Koottaa bitadhaa. Miseensi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa jiraattota magaalaa Finfinnee taatan martu keessan koottaa midhaan fudhadhaa. Koottaa wanna bitachuu dandeessan bitadhaa. Waan kireeditiin isin ilaalla. Waan immoo gabaan isinitti gurguran diskaawuntiidhaan isiniif laalla. Bifa kanaan itti deemna. Kanaafuu injifanneen jirra. Injifannoon kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati.